Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Siinqee Production nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jecha har'as qophii haaraa walitti deebinee jirra. Hamma dhumaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Waa'ee bushaa hiikaa maal beektu? Waa'ee bushaa hiikaa irratti qophiilee addaa qabannee isiniif dhiyaanneerra hanga dhumaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Namoonni chaanelii keenyaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Bushaa hiikaa narsii baadiyaa duraanii Oromiyaa miseensa waraana USA hanga Niiroos Jeen ta'utti Dr. Bushaa hiikaa akkuma USA galeen ji'oota keessatti miseensa waraanaa eeggataa ta'e abjuu hakiimaa ta'uu milkeeffate. Odeeffannoo barreeffamichaa barreessaa Galaanaa Balaay gahee BBC Afaan Oromoo Dr. Bushaa hiikaa torban 3 dura biyya Ameerikaa University of Michigan mana barnoota meedikaalaa irraa qabxii olaanaan eebbifame. Wal'aansa baqaqsanii yaaluu guruu dugdaa fi sammuu ta'uuf leenjii itti aanutti ce'eera. Dr. Bushaan dargaggeessa baadiyaa Oromiyaa keessatti dhalatee daandii sa'a 3 fi 4 miilaan imalee barnoota sadarkaa lammataa xumure. Baadiyaa qarqara lafaa jedhamu keessaa osoo narsii ta'ee tajaajilu carraan abjuu isaa ijoollummaa itti dhugoomsu amma dhugaa ta'ee arguu isaallee amanuuf rakkatuu isa mudate. Seenaan milkaa'ina isaa abjuu qabaachuu fi tattaaffii gochuun galma gahuuf bu'uura akka ta'e agarsiistudha. Kanumaafuu University of Michigan tibba eebbaa barattootaa isaatti mata duree From Nurse to Nurse One Student's Journey from Africa to America jedhuun imala milkii Dr. Bushaa hiikaa barreessee marsariitii isaa gubbaatti maxxanseera. Hiikaan dhiyeenya isaatti daandiin konkolaataa bishaan dhugaatii elektirikaa yookaan tajaajilli fayyaa bakka hin jirreetti guddate. Danqaaleen kun marti fedha jireenya hawaasaa fooyyessuu fi namoota gargaaruuf qaburraa boodatti isa hin hambifne jedha barruu University of Michigan. Hiikaan dhiyeenya isaatti daandiin konkolaataa bishaan dhugaatii elektirikaa yookaan tajaajilli fayyaa bakka hin jirretti guddate. Danqaaleen kun marti fedha jireenya hawaasaa fooyyessuu fi namoota gargaaruuf qaburraa boodatti isa hin hambifne jedha barruu University of Michigan. Dargaggoon kun caamsaa 13 darbe mana barnoota meedikaalaa University of Michigan irraa meedikaal dooktar ta'uun eebbifameera. Adoolessa dhufuurraa eegalee ammoo ispeeshaalistummaa isaa baqaqsanii wal'aanuu sammuu fi dugugguruu dugdaa ta'uuf leenjii waggoota 7 turutti seenaa jira. Dr. Bushaan naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii magaalaa baay'ee xiqqoo biqiltuu Qidaamee jedhamtu keessattiin dhaladhee jedha. Gaaffii fi deebii BBC waliin godhe yoo eegalu. Baadiyaadhuma sanattiin kutaa 1 hanga 6tti baradhe, kutaa 7 fi 8 immoo daandii yoo xiqqaate sa'a 1 walakkaa deemsisu imaleen Greek Lake jedhamuttiin baradhe. Barnoota sadarkaa lammaffaaf ammoo magaalaa biqiltuu Qidaamee maatiin isaa keessa jiran irraa fagaatee magaalaa Haratoo jedhamutti barate. Inni immoo yoo xiqqaate sa'a 3 fi 4 deemsisa. Kanaaf immoo torban lammaffaatti maatii biratti galaa ture. Miilaan deemnee jechuudha. Jimaata galgala deemnee sanbata galgala deebinaa turre. Hawwiin koo dooktara ta'uu ture garuu saayinsii hawaasaan gale. Dr. Bushaan hawwii ijoollummaa dooktara ta'uu qabaatus qormaata kutaa 10 erga fudhatee booda dhiibbaa hiriyyootaan damee saayinsii hawaasaa seene. Ijoollummaadhumatti hawwiin kiyya dooktara ta'uu ture. Akka carraa kutaa 11 gaafan seenu hiriyyoonni koo sooshaal saayinsii sii wayya lakkii abbaa seeraa taata siyaasa keessa galuu dandeessa naan jennaan tole jedheen achi seene. Garuu ammoo hin jaallanneen ture. Murtee isaa kanatti kan gaabbe Bushaan barnoota piripaaraatoorii adda kutee magaalaa Naqamteetti kiliinika narsiingii waggaa 3f leenji'ee ogummaa jaallatu fuula isaa deebifate. Murtee isaa kanatti kan gaabbe Bushaan barnoota piripaaraatoorii adda kutee magaalaa Naqamteetti kiliinika narsiingii waggaa 3f leenji'ee ogummaa jaallatutti fuula deebifate. Kiliinika narsiingii akkuma leenjii fixeen godina Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Galoo ganda Haleeluu Galoo jedhamutti ramadame. Lafa baay'ee fagoodha, daangaa Jimmaattis dhiyaata. Bushaan aanaa Waamaa Galoo keessa waggoota 5f ogummaa isaan uummata tajaajila fayyaa argachuuf hiree hedduu hin qabne tajaajile. Kana keessa waggoota 2 itti gaafatamaa eegumsa fayyaa aanichaa ta'ee hojjeteera. Waamaa Galoo osoo jiru diiviin baheef kiliinika narsiin aanaa baadiyaa Bushaan bakki jiru osoo isa hin daangessin
abjuu isaa milkeessuuf waan danda'u mara godhe. Osoo achuma jiruu carraa diversity visa DV US yaalee milkaa'eef osoon kanaan jiru bara 2012 keessa carraan DV naa bahee gara Ameerikaan imale. Yeroo narsii ta'ee uummata kana tajaajilaa ture osoon barnoota dabalataa argadhee kana caalaa tajaajilee jedheen hawwa ture. Bakka hawwii koo dhugoomsuu danda'utti imaluuf carraa argachuu kootti hedduun gammada ture. Akkuma Ameerikaa galee waraana biyyattii ta'uuf murteesse. Dr. Bushaan ammas hawwii isaa milkeessuuf daandii kallattii irra hin deemne. Dr. Bushaan ammas hawwii isaa milkeessuuf daandii kallattii irra hin deemne. Aadaa biyyaattiin bara maallaqan sassaabbadha yeroo na barbaachisa osoo hin jedhin murtee ulfaataa murteesse. Minisoota gahee ji'oota keessatti humna waraana biyyattiitti makamuuf murteesse. Yommuun dhufe haalli qilleensaa, haalli nyaataa, aadaa fi duudhaan saba kanaa adda waan tureef cultural shock keessan gale. Achis ce'umsa koo gara Ameerikaa kan akkamiin si'eessuun danda'a jedhee yaadeen gara humna waraana bulchiinsa misinootaatti makame. Bushaan carraa barnootaa argachuu kaayeffatee aadaa fi duudhaa biyyattiitti dura madaquuf Naashinaal Gaardii humna eeggataa bulchiinsa Minisootaa makame. Bushaan carraa barnootaa argachuu kaayeffatee aadaa fi duudhaa biyyattiitti dura madaquuf Naashinaal Gaardii yookaan humna eeggataa bulchiinsa Minisootaatti makame. Sababni achitti makameef mootummaan illee barumsa koof naa kaffala waan ta'eef Bushaan qaama waraanaa ta'uuf erga galmaa'ee isteetota US adda addaa keessa imalee leenjii waraanaa erga fudhatee booda South Dakota State University seenee barnoota baayoloojiin digirii jalqabaa barachuu eegale. Bara 2017 digirii jalqabaa xumuree 2018 hakiima ta'uuf imala eegale. Dr. Bushaan waggaadhuma digirii jalqabaan eebbifame. Dr. Bushaan waggaadhuma digirii jalqabaan eebbifame bara 2017tti carraa barnoota meedikaalaa argachuuf iddoo adda addaatti iyyaafata galfate. Dr. Bushaan waggaadhuma digirii jalqabaan eebbifame bara 2017tti carraa barnoota meedikaalaa argachuuf iddoo adda addaatti iyyata galfate. Bara 2018 keessa ammoo abjuun isaa dhugoome. Yuunivarsiitiileen hedduu kaffalee akka baratu carraa kennaniif garuu ammoo Medical School of University of Michigan irraa iskoolaarshiippii guutuu argate. Minnesota, Chicago, DC akkasumas Medical School humna waraanaa biyyattii keessatti barachuuf carraa argadheen ture. Kan Michigan garuu barnootaaf homaa hin kaffaltuu naan jedhani. Kanatti Michigan filadhe. Dr. Bushaan barnoota meedikaalaa keessatti akka milkaa'u shakkii hin qabun ture. Garuu ammoo kan hin xiqqoo ishee natti jabaata jedhee yaade specializationii waldhaansa baqaqsanii waldhaanuu sammuu fi dugugguruu dugdaatii jedha. Muuxannoo ogummaa fayyaa biyyaa qabaachuun barnoota digirii jalqabaan qabxii olaanaa summaa kam laawud galmeessuun akkasumas tajaajila loltummaa biyyaa keessa galuun isaa milkaa'ina US'tti argateef gahee olaanaa taphachuun Dr. Bushaan ni dubbata. Waraana keessa tajaajiluun hedduu na gargaare. Sababiin isaas miseensa waraanaa gaafa taatu biyyaa fi uummataaf kan kennite. Waraana keessa tajaajiluun hedduu na gargaare. Sababiin isaas miseensa waraanaa gaafa taatu biyyaa fi uummataaf of kennite jedhanii waan yaadaniif kabaja guddaa qabuuf hojii argachuufis carraa guddaa namaaf kenna. Biyya hedduuttis dursa namaa kennisiisa. Sirna eebba Dr. Bushaa hiikaa madda kiliinika narsii waamaa galoo irraa dhufe ji'oota keessatti waraana US ta'e. Ogummaanis muuxannoonis damee walirraa fagootti ce'e. Inumaa ammoo damee waraanaa adda addaa turan keessaa Bushaan abjuu isaa boruu milkeessuuf damee isa ulfaatu garee meeshaalee waraanaa gurguddaatti makame. Leenjii bu'uura loltummaa erga xumurree akka carraa kanaan filadhe garee fiildii altireerii dhukaasa meeshaalee waraanaa gurguddaa akka taankiitii jedha. Dhugaa dubbachuuf kan kana filadheef buufanni akka bakkaan ani barumsa barachuu barbaadutti dhiyoo ture. Dhugaa dubbachuuf kan filadheef buufanni isaa bakka ani barumsa barachuu barbaadutti dhiyoo ture. Minisoota iddoon ani jiraadhuttis dhiyoo ture. Nama ogummaa fayyaa keessa tureef sanuu reefu Itoophiyaarraa US'tti imaleef leenjii fi muuxannoon waraanaa US filannoo ofiitti dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaataa ture. Ani qaamaanis guddaa miti. Isuma kanarraa ka'ee qormaata guddaatu ture. Loqonni Ingiliffaa isaanii isa barannerraa adda ture. Saffisaan dubbatu. Sana hubachuun illee qormaata. Leenjii jabaa kennan duukaa deemuunis baay'ee ulfaataa ture. Bushaan kunis ta'ee garuu ilma baadiyaa ta'ee qormaata hedduu keessa darbuun isaa murtee isaatti akka hin gaabbine jabaatee keessa darbuu akka danda'u isa jajjabeesse. Baadiyaa keessatti rakkoowwan hamaa keessa darbinee waan guddanneef haa ulfaatuyyuu malee sana caalee natti hin mul'anne.
kutadheetuman kanan madda kutuu hin qabu jedheen cichee keessa darbe. Bushaan murtee isaa kanaan ce'umsi isaa Itoophiyaa gara US si'aawuu carraa barnoota abjuu isaa ijoollummaas milkeessuu hima. Tajaajilli loltummaa Dr. Bushaa akka kennu irraa eegamu waggaa 8. Waggaa 5 jalqabaa garuu yeroo yerootti leenjii gaggabaabaa fi dheeraa fudhachaa barnoota digirii jalqabaa barachaa dabalataanis maatii isaa biyya jiran gargaaruuf hojii dabalataa hojjechaa ba'e. Waggoota jalqabaa 5 kan hin tajaajile yeroo hundumaa ji'atti yeroo tokko leenjii fudhachuun ganna keessa ammoo ji'a 1 fi 2fis leenjii dheeraa fudhachuun wiixataa hanga jimaataa barnoota koon baradha. Hojiis nan hojjedha. bara 2013 keessa barnoota digirii jalqabaa kan eegale. Bushaan gidduutti bara 2017tti muummee baayoloojii irraa eebbifame. Dr. Bushaan miseensa waraanaa yeroo ture madda suuraa Bushaa hiikaa lammiilee biyyattii keessaa kan qaama waraanaa ta'uu dhibbentaa tokko ol waan hin taaneef mootummaa fi uummata biratti kabajaa fi faayidaa hedduu argamsiisaa jedha. Ani biyya kanatti dhaladhe osoo hin guddatiin waraana isaaniitti makamee gaafan tajaajilu qormaataaf hangam akka qophii ta'e waan hubataniif kabajanaa kennaniiru. Carraas naa baneera. Bushaan qaama waraanaa eeggataa ta'ee duulaaf osoo hin bobbaafamin achii bahuun isaa kaayyoo barnootaa koo milkeessuuf na gargaaree jechuun carraa qabeessa akka ta'e yaadate. Yeroo tokko bara 2016 keessa gara giddugala bahaatti nu duulchisuuf qophoofne turre. Akka carraa garee keenya bira taranii garee biraa duulchisan. Bara 2018 barnoota meedikaalaa isaa kan jalqabe. Bushaan gidduutti waggaa tokkoof feelooshipii erga dalagee walumatti waggaa 5f Mizuurii erga ture booda torban 3 dura bakka maatiin isaa argamanitti qabxii olaanaan eebbifame. Yeroo qormaanni sitti cimu kaayyoo kee duubatti deebitee yaadachuun cimtee akka keessa baatu si gargaara jechuun turtii isaa barnoota meedikaalaa irraa muuxannoo argate qooda. Akka seera US'tti namni barnoota meedikaalaa xumure hojiitti seenuun dura ispeeshaalaayizeeshinii qabaachuu qaba. Kanaafis Bushaan isa dorgommiin ittiin cimnee fi isa salphaadha jedhamu dhiisee isa dorgommii jabaa qabu bakka muraasatti qofa leenjiin isaa kennamu filate. Abbaa fi haadha Dr. Bushaa eebba isaa irratti argaman madda suuraa Bushaa hiikaa milkaa'inni amma keessa darbaa jiru dhuguma ta'aa jira jedheen of gaafadha. Adoolessa dhufuu irraa eegalee leenjii baqaqsanii wal'aanuu dugugguruu dugdaa fi sammuun eegala. Kanaaf gara OEO Keez Western Rivers deemeen jira. Bushaan erga dachee US ejjetee waggaa 10 keessatti miseensa waraanaa eeggataa ta'ee digirii jalqabaa barate. Mana barnootaa meedikaal keessaa eebbifame amma ammoo leenjii waggaa 7tti yoo seenu Bushaan erga dachee US ejjetee waggaa 10 keessatti miseensa waraanaa eeggataa ta'ee digirii jalqabaa barate. Mana barnootaa meedikaal keessaa eebbifame amma immoo leenjii waggaa 7tti yoo seenu miira lakki gidduutti boqadha jedhu keessa hin gallee jedheen gaafadhe. Ni seeqe inni kun sirriidha. Eeyyeen namni baay'een gidduutti boqonnaa barbaada. Ani garuu barnoota kee xumurtee uummata gaafa tajaajiltu boqonnaa guddaa isa jedheen yaada. Gaafan barnoota kana xumure Oromiyaas deemee bakka biraas imalee uummata tajaajiluu isaa akka boqonnaatti ilaala. Gaafan barnoota kana xumure Oromiyaas deemee bakka biraas imalee uummata tajaajilu isa boqonnaatti ilaala. Milkaa'ina jireenya isaa keessatti argachaa jiruun kan hin siin jedhuun ol gammadeera kan jedhu Dr. Bushaan bakkan itti dhaladhe akkaataan itti guddadhe bakkan itti hojjedhe gaafan yaadu abjuu koo guddaa ture. Garuu amma gaafan taa'ee yaadu dhuguma kun ta'aa jira jedheen of gaafadhaa jedha. Gaafa waamaa galoo ture osoo waa'ee abjuu koo kanaa na gaafattee yookaan kun ni ta'a jettee natti himtee siin amanuun ture. Lakki abjoochaa jirtan siin jedhan ture. Dr. Bushaan fuulduratti wal'aansa baqaqsanii yaaluu sammuu irratti hojjechuuf karoora qaba. Wantiin gochuu barbaadu tokko yoo jiraate wal'aansa baqaqsanii yaaluu sammuu irratti baay'ee hojjechuun barbaada. Wal'aansa kana Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti babal'isuun kaayyoo koo guddaadha. Fuula duratti akkan imalu kan na godhuyyuu kanadha. Yuunivarsiitiileen Oromiyaa keessa jiran leenjii baqaqsanii wal'aanuu sammuu kennuu akka danda'an deeggarsa ogummaa, teekinooloojii fi qabeenya irratti addatti akka hojjetus dubbateera. Kanneen ogummaa kana keessa jiran dadammaqsuun biyyaaf gumaacha akka godhan hojjechuunis kaayyoo isaa ta'uu Dr. Bushaan himeera. Tolegaan maatii Siinqee Production qophiin keenya kan ammaatti dhaggeeffattanidha. Chaanelii keenya like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.